waraqaaf jecha namni afaan wal garagaluu qabu waraqaaf jecha sababa walitti uumuu qabuyyuu silaa akka jaarmiyaatti Oromoo jiranii akka jaarmiyoota Oromoo otoo bakka tokkotti fudhanneefi otoo bakka tokkotti wajjin gammanne otoo waraqaa tokko gaaddisa tokko hooggana tokko caasaa tokko jalatti waraqaa kana wajjin fudhannee gammachuun keenya dachaa ta'aayyuu kun ta'uu dhabuusaatti ilmaan Oromoo hedduu gootonni Oromoo hedduu waltajjii har'aa kana keessatti kan hin argamin kan wareegaman kan du'aataa fi turan bakka tokko taatanii sin arguu barbaanna kan jedhamu sana dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo har'a adda bilisummaa Oromoo gamtoomeen waraqaa argate kun dhama'aa ture aarsaatti kaffalaa ture kanaaf jecha hulaa namarra deemaa ture garuu waraqaaf jecha kaayyoofne waraqaaf jecha bakka tokkotti hingoona kan jedhame nu harkatti mata jabina nama biraatiin ta'uu dhabuusaa akka jaarmaa keenyaatti itti gaddinaa hin ta'a kun gara fuulduraattis kanaatiif waraqaan kun akkasumatti kan argamee biti namnis itti rakkatee itti walqabee itti xiqqeeffamees argame dhumarratti xiqqeenyi guddachuu fi xiqqaatu guddata kanaatiif guyyaa kanas bifa kanaan waan hubannuuf baga walumaa milkoofnan jedha. Adda bilisummaa Oromoo gamtoome naa jennu gamtoome kan jedhamu kana fedha keenyaan miti kan fudhanne. Qabsoo dhiisanii manatti galuu fi qabsoo jaallan itti wareegama isaanii galmaan ga'uuf daandii irra jiran irraa goruu fi jiru irraa goruu dhabuu irraa kaaneef gamtoome kan jedhamu kan kana ofitti dabalan. Sababni isaa namni galma fagoo deemu galii keenya beeku gufuurratti waan si mudate sana gufuu buqqisuutti galma kee irraa hafuu hin qabdu yookiin gufuu na dha'e jettee duubatti deebi'uu hin qabdu gufuu sanarraa yoo dandeesse buqqisuutti yeroo natti fidawaa jette irraa gortee galma sana ga'u waan ta'eef abaawoon gamtoome jedhamu sana gufuurraa gorree maqaa itti arganne waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo ta'uu keenya hundi keenya onnee keessa baay'ataa akka hubattan barbaada. Kanaatiif maqaan itti dubbiin waraqaan itti dubbiin kaayyoon akkaataa itti qabsaa'aniif maaliif akka qabsaa'anii fi galii ofii beekuudha galii warra beeku keessa waan jirruuf kanarratti shakkiin qabu. Maaliif akkas ta'e? Namni adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa keenya gamtoome kana keessa jiru nama jaarmiyaa kana bu'uuressi nama jaarmiyaa kana wajjin ijoollummaa dargaggummaa andarheej jedhan sanarraa ka'ee amma luka sadiin deemanitti warra umurii isaaniitti fixetu jaarmiyaa kana keessa jira. Gorsitoota jabaa qabnaa jechuudha. Warra abdii nama kutachiisan otoo hin ta'in warra abdii namatti toran qabnaa jechuudha. Lammata jaarmiyaa kana keessa kan jiru humna haaraa, humna qeerroo, humna haala yeroo hubatu, humna egeree hubatuu fi isa har'aa beekee isa boruuf qabsaa'u qeerroodhaan dhaaba ijaarameedha dhaabni kun jaarmiyaan kun. Inni sadaffaan jaarmiyaan kun beektota hayyuu gosa garaagaraa kan of keessatti hammatee. Kanaaf jaarmiyaa gorsitootaa fi beekumsa kuufama akkasii qabu kana waanumti xixiqqoon miira nama tuqsiisee obsa nama fixachiisee karaarraa nama jallisu waan hin taaneef qabsoo kanarratti xichinee akkaataa galma keenya ga'uu dandeenyu gufuu garaarraa isa wajjin yeroo fixuurra cinaatti gorree bira darbuuf gorsitoota keenya kanarraa muuxannoo waan arganneef isaanis maqaa keessaniif maqaa adda bilisummaa Oromoo maqaa uummata Oromootiif jaarmiyaa akka warqee qorame hooggantootaa fi miseensota akkasii waan qabuuf baga itti milkoofnee baga gammaddan itti boonuu qabdan jedha. Eegan kana jedhee booda adda bilisummaa Oromoo gamtoome
qabsaa'ota akkuma sila qabsaa'ota buleeyyii qaba bu'uureessota irraa kaasee qeerroo of keessatti hammate qaba beektota of keessatti hammate qaba galii isaa beeka akkattaa soofnu beeku maaliif akkaa soofnullee beeku eenyuuf akkaa soofnus hin beeku waan sadan kana mataa keessan keessatti qabadha.